Mafchalifte manatesa gabahidi na moladdu. Mafchalifte manatesa gabahidi na moladdu. Tokumangara sochomna kopan mobadu mabeki. Aki amma kunumbasu gabahidi na wareki. Dekandurse sita keke sirime wa sitasdemu. Osoguya sanagene silagu ambiyanjeku. Mafchalifte manatesa gabahidi na moladdu. Mafchalifte manatesa gabahidi na moladdu. Tokumangara sochomna kopan mobadu mabeki. Aki amma kunumbasu gabahidi na wareki. Dekandurse sita keke sirime wa sitasdemu. Osoguya sanagene silagu ambiyanjeku. Egaa hordoftoota maatiiwwan chaanalii Oromoo Miidiyaa artistiin keenya beekamaaf jaallatamaa kan ta'e artist Amin Hussein namoleen baay'een keessan maqaa isaatiin beekuu baachuu dandeessu garuu sirba isaa Baalee Bu'aa biyyaleewwanii Oromiyaa biyya dhadhaaf qabdu aannanii sirba isa jedhuun sirba isaa haala bareedaadhaan gallakkisee kanaan dura dhageettiif jaallatama guddaa artistii qabu yennaa ta'u garuu ji'ootaaf waggoota baay'eef artistiin kun badee ture garuu guyyaa har'aa haala ajaa'ibsiisaa sirba ajaa'ibsiisaa sirba qabsootiin deebi'ee jira jechuudha. Egaa hordoftoota keenya egaa artistiin keenya Amin Hussein illeen sirba isaa guyyaa har'aa kan inni ittiin deebi'e reebii loolii sirba jedhu yennaa ta'u sirba isaa kanarratti illeen chaanaalii Amin Hussein Baalee Bu'aa Entertainment irratti guyyaa har'aa akka galakkifamu Facebook irratti fi social miidiyaawwan adda addaa irratti himee jira jechuudha. Egaa hordoftoota keenya chaanaalii Amin Hussein deemtanii subscribe like share gochuun artistoota keenya badanii turan kanneen artistoota keenya wayita amma hojjechaa jiran illeen hunda isaanii jajjabe isinin jenna namoleen chaanalii Oromoo Miidiyaa kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a oduuwwan akkanaaf oduuwwan adda addaa tattamaan isiniif qopheessa jechuudha. Viidiyoo kanallee like share gochuun nama biraan gaha artist Amin Hussein chaanalii isaa description irra jira like share godhaa jajjabeessa. Mafchalifte manatesa gabahidi na moladdu.